finxaaleyyii jechuun maal jechuudha ajatti mata dureenticha finxaalayyiin hoo eenyu finxaaleyyii jechuun nama yaada fi nama fe'u jechuu gabaabatti ana maleen jiraattu ana maleen deeggartu ana maleen faarsitu ana malee dhiirtii addunyaa tanarra jirtu beekaan addunyaa tanarra jiru namni juu finxaaleyyii jedhama jechuudha. Muslimni garuu amantiitii qofaa sirrii namni biroon jiraatin hin jenne churchiin hin jiraatin hin jenne masgiiduma kiyyanaa dhiisii jedhe mootummaan garuu hiriirri mormiin jiru hiriira deeggarsaa malee jedhe osoo muslimni hiriira deeggarsaa kan ba'uuf taate osoo muslimni gaafas hiriira deeggarsaa baadiyyaa keessa yaaniiti abiyyi faarsitan shimallis faarsitanii hoottaa jedhanii qotee bulaa keenya guuranii ifaarsisiisaa jiranii jechu Khadireef kaabinee gartee garaa gurguddina garaatiif jalan garre tana ganda keessa erganiiti sigalee durgoo gartee durgoo tanatti itti ramadanii ganda keessa erganii guuranii namni kan nu jaalata jedhanii qotee bulaa waan dhufeef hin beekne maaliif asna fidayyaa abbaa kiyya maaliif asna fidayyaa ilmooti yozoon dulloonni juu kana ifaarsisiisaa oolanii jechuudha. Itoophiyaa keessatti hiriira deeggarsaa malee hiriirri mormii haraamii jechuudha. Finxaalayyiin eenyu reegaa? Dhugaa finxaalayyiin ummata muslimaati. Dhugaa finxaalayyiin ummata muslimaati. Moo kanuma gartee nafaarsaa hiriira deeggarsaa malee mirga keessan falmachuu hin dandeessan kaju eenyu finxaalayyiigaa? Asirra dhaabbadhu laalee jechuudha. Si himeetiin jira finxaaleyyii jechuun nama yaada isaa sirra fe'uu fedhuun siin jedhe. Mee paartiin mormituu takka taabiyyi jala dubbattu ni jirti. Sheeyni tokko taabiyyi jala dubbattu ni jira. Manguddoon biyyaa takka taabiyyi jala dubbattu ni jirti. Kaadireen abiyyi jala dubbattu ni jirti. Taayyee fi hangaasarraa kaafe ni jirti. Isaanuu irra duulchisaa jiranii aangoof akkana godhatan fedhii isaaniitiif akkana godhatan fedhii maarreetiif akkana godhatan jedhanii irra duulchisaa jiran faarsee bulaa. Sigale finxaaleyyii jechuun nama yaada fi namarra fe'uu barbaadu jechuudha gabaabdutti. Mee muslimni eenyurra yaada fi fe'uu barbaade? Sigale muslimni gartee amantii itti himi malee dirqiidhaan wanni ati amansiiftu jirtuu jee amanaa jechuudha. Ergamaan keenya Nabii Muhammad alayhi salaatu wassalaam sigale barsiisi itti himi malee hin dirqisiisinii jee amantii bareedduu tanaawu sigale amantii bareedduu tanaawu hin dirqisiisinii jee Rabbiin. So muslimni hangas takka mirga namaa kenna inni qaidamuu malee nafaarsuu malee sigale nafaarsuu malee abbichuu khiyyanaan jechuu malee na khomachuun hiriirri khomiidha haraami jee finxaalayyiin isa moo muslim. Itoophiyaa keessatti bari hiriirri mormii dhoorkaadha bari yoo hiriira deeggarsaa taate malee muslimni dillisuun osoo hoggii salaata isaa xumurate hiriira deeggarsaa baana jedhanii fi makiinaan tarree galeechi dhaabbatee bakka isaa abiyyi faarsan geessaa jechuudha. A'uuzu billaahi minash shaytaanir rajiim. Faarfamaan rabbi malee muslimni naman faarsu. Nu keessaa bahee murtaddillee ta'u sigale murtaddillee ta'u nu keessaa bahee saba kana keessaa bahee jee muslimni harka dheef malee sigale muslimni takka naman faarsu. Warroottan tokko haasirra tattaa'e mootummaa kanarra muslimaa tolu hin jiru. Mootummaa kanarra oromoo tolu hin jiru. Mootummaa kanarra maarree tolu hin jiru juu jira jechuudha. Adeero muslimni waan arkate hunda qabsoo isaatiin arkate. Gaafa Mallas Zeenaawii gaafa Geetaachoo Raddaa akka dhiite Shimallisii fi Abiyyis miilaan irra deemaa kondoomii bitaa koottaa jee kondoomitti ergatu muslimni sagaleen kiyya haa dhagahamu jee leenconni muslimaa Tigree dura dhaabbachuu ture jechuudha. Abbootii isaanii san liqoombaroota isaanii san ajajoota isaanii san sigalee kana dura dhaabbachuu ture jechuudha muslimni waan arkate qabsoo isaatiin arkate malee Oromoo waan arkate qabsoo isiitiin arkate malee
wanni takka ifiifuu isaan bilisoomsite malee wanni muslimni isaanirraa harkate hin jirtu jechuudha. Sigalee. Saniifuu ummanni keenya hin dogoggorina. Eegaan dubbii finxaalii irratti hangana jedhe. Warroottan gartee fannootu hiriira kana fayyadamu jira. Maarreetu hiriira muslimaa kana fayyadamu jira. Maaltu hiriira muslimaa kana fayyadamu jira je'ee gartee ololo oofu tokkoofiin xiqqoo deebii takka kennuu barbaada. Fannoo si haa fannisu Rabbiin. Muslimni fannoo miti nam tokko yaammatu. Muslimni kan yaammatu Rabbii isaa qofa. Muslimni kan gargaarsifatu Rabbii isaa qofa. Fannoon sigale fannoon yoonii fi maalte jawaalli kiyya sirrii maalte sigale fannoon yoo kan itti fayyadamu taate muslimni masgida keenya nurraan diiginii jeenimi marabba isinirraan diigu hagartee diigames bakkattiin isinii deebisa jee yoo xumure yoo mootummaan rabshaan barbaanne yoo mootummaan lolan barbaanne yoo mootummaan muslimaa wajja attakaaroo qabachuun barbaanne hay aboo dogoggoraan diigame warra na keessa taa'ee na diiguu barbaadu fannoo na keessa teessee na diiguu barbaadu paartii mormituu tashanee na keessa teessee na diiguu barbaadu kaafaa'oo na keessa teessee na diiguu barbaadu tanaatu gartee akkana na dogoggorsiise yaa muslima kiyya dhiifama naa godhaa jee ka dubbichi qabbaneessuu qabu eenyu mootummaadhaa jechuudha. Mootummaadhaa jechuudha. Dubbii qabbaneessuu sigale dubbii qabbaneessuu dhiise finxaaleeyyiitu iyyaa finxaaleeyyii tarkaanfii fudhanna ganaa isinirra tarkaanfii fudhanna jee ka ummata oowwise ka ummatarra gaazara eenyu mootummaadhaa jechuudha. Mootummaadhaa jechuudha. Muslimni fannoo kootu na gargaari jee muslimni haammate hin jiru. Fannoo isaanii qaqawweetti kennee osoon ummanni muslimaa hiriiran bahin osoon ummanni muslimaa majlisa dhageeffatee usee salaata isaa salaatee masgida nawaari karagalaa yaa'u jiru fannoo isaan qawweetti kennaniitu muslimarra dhukaasee jechuudha. Muslima nagaa yaa'u jiru. Muslima nagaa yaa'u jiru fannootutti dhukaasee jechuudha. Fannoo if keessatti hidhachiiftee paartii mormituu if keessatti hidhachiiftee cufa if keessa keessee muslima nagayaan si deeggaru jiru si tajaajilu jiru homachuu hin dandeessu jechuudha. Abbaan fannoosii, abbaan shaneesii, abbaan kaafaa'oosii, abbaan mormitootaasii, abbaan muslimaa rabbii jechuudha. Abbaan muslimaa rabbii tokkichaa jechuudha. Haqa muslimaa rabbiirra barbaaddataa jechuudha muslima. Soo warri gartee kunoo laala fannoon isin deeggaruu eegalte maarreen isin deeggaruu eegalte kunoo dubbiin kana biroo deemu jirti dhaabba maarree ju yaa faarsitee bultoota sigale yaa warra amantii fi garaan gurgurate yaa warra gartee rasuula isaa ergamaa isaa nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam jecha isaa gurgurate garaa liqimsu sigale liqimsaan sun si haa qabdu. Muslimni fannoon na gargaari jee muslimni fannoo afeerrate tokkolleen hin jiru jechuudha. Akka fannoon dhuftee rabshaa kana gargaaramtu karaa bane mootummaadhaa jechuudha. Maaliin gaafii muslimni karaa seeraatiin dhiyeesseef afaan qawweetiin deebisuudha. Afaan qawweetiin deebisee ashabbaarii irratti tarkaanfii fudhachuu jirra jee dhaadachuudha. Mi'arra ibsa isaan kalee galgala baasan deemaa laala. Kan wayyaaneen dur baaftuma san guyyaa irraa jijjiiranii mootummaa ibsaa'uu baasuun beeyin. Mootummaa ibsaa'uu baasuun beeyne jechuudha. So saniifu akka fannoon itti gargaaramtu akka fannoon waan kana hundaa'utti fayyadamtu ha godhe mootummaa abiyyiitii jechuudha. Kana katti gaafatamu isuma malee yoo dandeessa warri asirraa afaan bantan deemaa isa dubbadha. Inni nuu namattuu isin lakkaa'u namni isin dhaga'uu hin jiru osoo iyyaa ooltanii abbaa kanaatu isin hin jiru warra mormu kanaatu irra kabajaa qabaa jechuudha warra deeggaruun. Heera balziqinnatti heera badhaadhinatti mootummaan takka aangawaan tokko ummata dhageeffatee deebii ummataa kennuu jechuun akka waan injifatame laalaa jechuudha. Mee laalaa dhaadannoo isaanii guddoo mee dhaadannuma bilziqinnaa laali dhaadannoon isaanii guddoon maali
humni nu dhaabun jiru ni injifanna ni moona namnummaan nu dura dhaabbatu jiru ni moona kana dhaadannoon isaanii wallahi humniti si dhaabdu ni jirti yaa qalbi yaa khazzab humna rabbii si dhaaba humna rabbii si dhaaba jechuudha dhaadannoon isaanii humniti nu dhaabdu jirtu ni injifanna fuuldura sossoona namni tokkollee nu duuba dhiirtummaanu addunyaa tana nu malee jirtu meelaala faarsee bularraa hanga hoogganaa isaanitti wanni abiyyi dura dhaabbataan jirtu wanni bilziqinnaa dhaabaan jirtu humniti nu dhaabdu jirtu humniti maarreen jirtu hurmi kana dhaadannoon isaanii akkas jechuun ummataa utuffata ummata gaafii isaan gaafatu kanaaf gajja'anii deebii kennuun isaan biratti injifatamuudha jechuudha qaaniidha ummata dhageeffachuun isaan bira qaaniidha sigale deem dhaadannuma isaanii laali wahuma isaan godhan laali wahuma isaan jechu jiran laali hay humna ummataati rabbii gaditti bar humna ummataatiin ichi dhufanii bar isaan eenyu ta'anii humni isaan dhaabdu jiran humna isaan tolfatte sanuu dhaabeeti bar ummanni isaanuu humnatti godhe bar gowwaayyoo quufe sigale hangatti sirraa dhaabbatun beeku bar hangatti sirraa dhaabbatun beeku dhaadannoon isaanii kasi heera bilziqinnaa keessatti siinjee adeero waan hin keessa beekuun sitti mootummaan tokko ummata dhageeffatee gaafii ummataa deebisuu jechuun akka waan injifatamettiif lakkaawaa amma warra majlisaatiif hin dhaabsa qaba yaa warra majlisaa kabajamtoota waan hooggantoonni aangorra jiru durriyyeen aangorra jirtu tun taateen siimaa dhageeffadhu isaan yeroo bitachuuf himma kan akkana godhatan gaafa abbaa gadaa jeesan ummanni lafaa ka'ee jechu ummanni oowween lafaa ka'e bakka takka keessaa fi alaan lafaa ka'e qoranneetiin maheera dhiyeessina jedhanii dubbii qabbaneessanii boodarra warra waan san mata duree ta'ee falme hunda kaanidha guuranii kaan aangorra areeni kaan taphaala godhan dhageeffadhu madda walaabuu gaafa fuudhanii boorana jala galchan arsiidha gujiidha boorana jara sadeen kana walit diranii jechu akkam godhan maqaa jijjiira maqarra waliigala maarerra waliigala jani oowwa ummataa san qabbaneessanii tempereecherri ummataa eega gabbu'e booda sigale yeroo bitachuu beekatu tempereecherri ummataa eega gabbu'e booda maal godhan shimallis gartee waajjira sayyaammatee manguddoodhaan ammaa booda waan akkana haasoytanii afaan keessanirraan isin ajjadhaa beekadhaa jeen dhageeffadhu yaa warra majlisaa yoo mootummaa kanaa deebii nuu deebisa jettanii qabaa viidiyoo tiyatana histirii ol kaadha yoo mootummaa kanaa deebii nuu deebisaa obsa mootummaa kanaa nu dhageeffataa obsaa jettanii kan tattaa'u jiran taate wallaahi khasartan والله بالله ربي نسني خد خسارتن موتما غرتي امته اسا دغيفچون اكوان انجفتمي اكوان موهتمي امته ساتي وجتيقي سينو موتما بالذكرنا ملي موتما جرامي ابي ملين غريج ونيتون كارتوناتي كارتوني اوغي فدني خوفالچيسا اوغي فدني وجرا غويسا اوغي چالجته ماركتوم تينغريتتيسي غافين غافتو سيغل وان بكسن تيزوفون بيتو نياتي دويد بيكابي تخنن غراد ديريسيتي دلا شرموتو غورتي اوتيل ياو مالي اراو بنقب دبيتي مال كيسي جرتي حكمي بيتي بولتي اسماتو كفي دغودا سيل نمني ابي اماني غافي نو ديبيسا سيل way gartee mootummaa keenya nu dhageeffate jettan wallahi billahi khasarta mormi xeetti fufi dhukeerra qaasi bildikinna nama uddu quba qaay qofa beeyti dhugaan siiban leencisi khormisi namala barbare quba dibatee huddutti si darbe qofa beeyti yoo tetteysanii mootummaa tanaatu gartee gaafii nu deebisuu ta'a jettan sigale yoo mootummaa tana gaafii nu deebisuu ta'a wallahi fikki jibdeetti haa jirtu yeroo bitachuu jira yaa warra majlisaa hammaanoo tuysisan ankalellee irra deebeetiin isiniim sheekotii maanoo tuysisanii jiran siinjee dhalaanaa ta'u
sochiinaa ta'u maallaqaanaa ta'u aangoonaa ta'u sarabbii tokkichaa beek yaa warra maanoo tuqee masgiida rabbii gurgurachuu jiru mootummaan ati eeydu hin jirtu yeroo bitachuu jirti bilziqinnaan gaafii ummataa deebisuun akka waan moohamtee akka waan salphattee akka waan xiqqaattee akka waan namaa gattaatee akka waan tuffatamtee akkasittiif lakkooyti akkamitti dhageeffatti si huccuu turii kana hashuruuf kaa'u kana gootichi manzaraa fi suufa uffatee manzaraatti kaayyatee mana keessa taabar maraata namni manzaraa uggee ala deemu fayyad walgayii gubba taabar mana keessa kan urkaan asiin akka xap manzaraa kanarraa jiru suufa kanatti gallakkisee manzaraa gurroocha kanaan akka taa'ee beera kana eegasii namni adeero mana keessa taa'ee manzaraa uffatu alatti kamitti si miskiina kana si dhagaa quufee manzaraa bakkatti uffata wallaalee si galee si dhageeffata si miskiina gartee rabbiif jecha juu kana kamit dhage ummata keessa qabadha ammuuxannoon qaba waan kana wajjin dalagee beeka bilziqinnaan ummata dhageeffachuudhaaf qophiidhaa miti wahuma seenuma isirraahu mee deebiin isin ummataa kennite ni mari'anna koreetti dhaabne jimaa harargee irratti hin fudhattu jimaa harargee yeroo meeqa xalaayaa baasu jiran xalaayaa kijiba talafarra gadi hin buune tan ummataa qabbaneessuu deeman jimaa nuti gartee ummata hunda mirga keessan falmadhaa jenneeni ummanni mirga fi falmatee si galee mirga fi falmatee ummanni hoggi ummanni hiriiratti bahutti qophaa'u hay guyyaa iida amma deebii isinii deebifnaami jee kaasa'uun gonfee sheeyxaanni sitte yaa kaasa'uun amma kunoo keellaa nurraan kaafde janii iyyuu jiran an durii nimeef bilziqinnaan ummata dhageeffatte jechuun waan injifatamte lakkooyti humni dhaadannoo isa bar mootummaa takka dhaadannoo isa laalta bar mootummaan Ameerikaa guddaan niikuleera qabu kun humni keenya ummata keenya siin jaabar rabbii gaditti humni keenya ummata keenya siin jaabar wanni ummata keenyaan ta'in nuun taatu siin jaabar mootummaan Ameerikaa guddaan kun kan inni dhufee sadaqaa kadhatu namichi kun dhaabbateeti manzaraa uffatee beera keessa taa'ee si galee humniti nu dhaabdu hin jirtuu siin jaabar bar addunyuma tanaa isaa bitetti fakkaatti humnitummaan nu dhaabduu jirtu waan aabaa fi gartee waan xixiqqoo tana caccabseetti akka waan addunyaa guutuu caccabseetti si galee wayyaanee yeroon caccabsite wayyaanee Isaayyaas irraa cabsite na bira taa'eeti humniti nu dhaabdu jirtu siin jaabar si galee so muuxannoo qabnaa jechu mootummaa kana yoo teessanii kan eeydan taate ani isiniif himu yaa warra majlisa mootummaa kana deebiinuu deebise jettanii yoo kan eeydan taate jimaa harargee irraa fudhadha jimaa harargee guyyaa iidaa akka namni nutti hiriiran baane jedhaniiti waraqaa baasa waraqaa kijibaa taqilleensarra kunoo keellaa kaafne mitirkishoo keellaan sun hanga guyyaa har'a dalagu jira jechu keellaan sun hanga har'a guyyaa har'a dalagu jira fuuldurallee yoo ummanni keen falmanne dalaguuf ta'a jechu yoo ummanni gartee zaalima kana murtaddii kijibaa kana firraan buqqif namni rabbi sobe bar nama rabbi sobuuf yaalee bar murtaddii jechuun dubbii fooyyee mi beeka nama if gane amantii fi namni gane nama if gane jechuudha bar kana gartee waaje teessee raayida amma dur anarraa eegalee ana dabalatee shimallis miskiiticha gartee inni khee halkan itti dawwalee telefoonaan ari'aa bulu kana yaa shimallis jee komachuu ture jechuudha si galee osoon beekuutiin godhe ummanni guutuun hanga arkuu jee waan sana murtaddiin guddaan qaallicha abiyyi kanaa jechuudha kagartee ichi taa'ee muslima ficcisiisu jiru ka jimaa hararge taphachiisu jiru ka ummata guutuu waliin dha'u jiru kagartee namoota hayyoota Oromoo hunda zeero deebisee humni nu dhaabun jiru jeeti bargabbeedhaadha isaa jechu kana duuba hunda jiru masgiida diigame kana hunda kagartee diigaajuun sigal ka diigaajuun ka gabbaa ashabbaari jaati tarkaan firra fudhadhaa dhukkeerraa kaasaa isa mataasaati
siimeetiin jira kale mootummaan sadarkaa sadi qabdi jeetiin siim ka gubbaa ka jidduu ka dhumaa jechuu sigale federaal naannoo sigale godina jechuu naannoo irraa eegalee kun ergamtoota kaartoona isaati sigale naannoo irraa eegalee kaartoona isaati kun waa takka keessa jiran sigale fedhu kana angorra kaasa ja fedhu kana angorra dhiisa isaatu ka fedhe godhaa jechu wali bu'insa kana gartee itti fayyadamu jira jechu wali bu'insi isaaf umrii dheerina yeroo bitachuu soo saniifu mootummaa kana gaafii nu deebiseettanii jimaa Harargee irraa baradda hagaarra kunoo amma haasa'uun waraquma dheengadda baasisan qabsoon itti jabaannaan amma deebi'ee baasee mi uummata Harargee qabbaneessuudhaaf jimaa qabsoo jimaa Harargee qabbaneessuuf waraquma san irra deebi'ee baase amata dhufuus takka baatii dhuftus waraquma tan irra deebi'ee baasuu ta'a jechuudha sigale murtaddiin amantumaa hun qabdu jechuudha namni rabbi gane maal biraa eeggattaati nama rabbi ganee guyyaa dheeraa maayikii qabatee iyyaa oolu sigale mee ati maal jazaa maal biraa qabdaay rabbi isa uume udaanii fincaan isarraa baasee haadha abbarraa isa uume sigale namicha duraan lafa deemu ture fuudhee samii gubbaa haye kan yaa rabbii kiyya jee kana kan hin galatoonfanne kan kanaaf hin salaan nama rabbi gane maal irraa eeggatta ati naa hime